bara kuma lamaaf kudha afur seensarratti kan jalqabne hojii kana kan jalqabneef kaayyoo guguddoo afur tokkoffaa gubbatti midhaan nyaataatiin uummanni keenya akkaataatti of danda'u lammaffaa interpreneurshipii baay'inaan uumuudha sadaffaa kannaa tajaajila saffisaa fi kana kennuudhaaf keessaafuu midhaan nyaataatiin of danda'u jechuun qaala'insa jireenyaa magaalota keessatti baay'ee ol ka'ee rakkoo bulchiinsa gaarii guddaa kan ta'e tasgabbeessuu kan dandeenyu keessaafuu dachii hin qabne takkaleen aga bubbuluu hin qabdu dargaggeessa yuunivarsiitiidha kooleejjiidha kan eebbifamee ijaaruudhaan hojii kana keessatti galchuu dandeenyee jira kanaanis milkaa'insa guddaa galmaa'ee jira. Akka magaalaa Dadariitti bara kana initiatiivilee gurguddoo mootummaan naannoo Oromiyaa gadi buusetu jiru keessattuu kilaastera kuduraa 2 qopheessuu akka qabnu kilaastera lukkuu 5 qopheessuu akka qabnu kilaastera loon furdisuu 5 kilaastera loon aannanis akkasumatti 5 isaan kana qabatamaatti hojiitti hiikuu akka qabnu gadi nu bu'ee jira. Nutis bu'uuruma kanaan haala qabatamaa magaalaa keenyaadhaan kilaastera kuduraa parsantaa 100 hojiitti hiikne kuduraa gosa adda addaa irratti waldaa himaataadhaaf yookiin dargaggoota akka carraa argatan irratti gurmeessine bu'aa adda addaa sirraa argataa kan jiran akkuma isinis qabatamaan sila ilaaltanii dhuftan jechaadha. Inni biraa kilaastera lukkuuti. Akka magaalaa keenyaatti araddaa 2 qabna araddaa 1 yookiin duwwaa 1 kan jedhamu kilaastera kuduraa fi kilaastera lukkuutti qindeessine hojii qabatamaa keessa seennee kan jiru. Kilaastera lukkuu 5 nuuf kenname keessaa 3 qabatamaa hojiitti hiiknee jira. Inisheetiivii guddaa jennee bara kana kan qabanne tokko kilaastera kuduraa, muduraa fi kilaastera midhaanii qabna. Yoo ilaalle ji'uma adoolessaa kana keessatti kilaastera kuduraatii fi kan muduraa akkasumas kan midhaanii karoora keenya kan waggaa keessumattuu kan hojii gannaadha cover goonee persentii 100 waliin xumurree keessaa baanee jirra jechuudha. Keessaafuu magaalota qabnu hunda keessatti kan mana qopheessaa yoo xiqqaate lukkuu horsiisuu filee hojii wal qabatee kilaastera 5 ol magaalaa takka irratti kan qabanne sanis akkuma agarteetti milkaa'insa guddaan kan deemamaa jiru. Loon aannanii jaamusii aannan gahaa fannoo kan dandeessu dargaggeessi yuunivarsiitii kooleejjii bee irratti ijaaramee hojii qabatamaa keessa galee jira. Oomisha kuduraa fi muduraa oomisha midhaanii gubbatti uummanni keenya immoo mandubee isaaniitti kuduraa fi muduraa oomishuudhaan jireenya isaanii sarvaayiv akka godhuu danda'anitti kan hojjechaa jiru. Akka waliigalaatti nuti amma galmoota arfan qabanne kana milkeessuudhaaf haala kamiin milkoomna kan jedhu san ilaalla jechuudha. Akka godinaatti hojii kana guutumaa guutuutti inisheetiivoota qabataman kana milkeessuu kan dandeenyu maalii jennee karoorfanne. Tokkoffaa irratti deeggarsi hordoffiin keenya cimuu qabaa jenna. Deeggarsa hordoffii keessatti ogeeyyiin waajjira irraa kaasee hanga gadiitti waajjira qofa miti koree qindeessituu godinaa dabalatee akkaataan itti deeggarsa godhaa jiran akkaataan itti halkanii guyyaa dhimma kanaaf xiyyeeffannaa kennanii hordofaatti jiran hordofuu qofa immoo miti qaamaan itti gabbu'anii lafarratti ilaalaa jiran hojii gaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf fudhanne ammaa gubbaarratti hin tuqne malee kilaastera lukkuu kan waggaa 80 qabna karoorre jechuudha. Ji'a adoolessaa qofatti 62,000 ol galchinee jirra. Ji'a adoolessaa qofa. Kana jechuun karoora keenya waggaa dachaa 2-3 deemuu akka dandeenyu asumarraa kaanee tilmaamuu hin danda'amu. Kun bu'aa maaliiti? Bu'aa tokkoffaa qindoominaan koree qindeessuurraa eegalee seektarri qindoominaan wajjin hojjennu qindoominaan waan hojjenneef lammaffaa magaalonni keenya uummata hirmaachisanii uummannis dhimma kanaaf xiyyeeffannaa kennee hooggansi magaalaa irra jiru hooggansi manneen qopheessaa irra jiru hojii kana intarteeyin godhee akkaataan itti deemaa jiru hojii fooyyee qabu ta'uu isaati. Ammas caalmaatti karoora keenya galmaan gahuudhaaf humna guddaa nu barbaada. Caalmaatti galmoota gurguddoo arfan qabanne sana guutumaa guutuutti milkeessuudhaaf halkanii guyyaa hojjechuun sirnaan immoo karooraan hoogganamuun ariitii guddaadhaan humna keenya cuunfinee hojiitti galuun barbaachisaadha waan ta'eef ammatti jalqabbiin boqonnaa qophii kana keessatti jiru haala fooyyee ta'een magaalota hunda keessatti sochiin jiru gaarii ta'uusaa ilaaluun danda'ama. Lukkuu namni tokko wadanni tokko 500 ol 1000 takkaa ol 2000 ol qaba wadanni tokko. Kireen takka qarshii 10 fi sanii olitti gurguramti. Kanaaf bu'aa guddaa argamaa jira. Kanaaf dargaggeessi keenya yuunivarsiitii irraa bahee akkanumatti kooleejii adda addaa irraa bahee mana mootummaatti qaxaramuu caalaa waldaan gurmaa'ee
ogummaa kiyyaan yoo hin hojjedhe jireenya kiyya fooyyessuu hin danda'a, jireenya maatii kiyyaa fooyyessuu hin danda'a. Badhaadhina maatii waloo san fiduu hin danda'a jedheet istiraatejii san qabatee yeroo ammaan tana waajjira himaaxaa dhaqeetti galmaa jira. Kanaanis bu'aa gaarii fi jijjiirama guddaadhaa jira. Karoora akka mootummaa naannoo Oromiyaatti nuuf kennamee fi haala qabatama naannoo keenyaatiin qabannee almost milkeessaa jira jechuun ni danda'ama. Kilaasterri tokko kan cuucii Itiyoo Chiikinii irraatii nuuf fidaa jiru. Kilaasterri tokko immoo isaan kanarraa fudhatee achitti misooma killeedhaaf kan oolu kan hojii qabatamaa keessa galanii jiran kilaastera lama jechaadha. Kunis dargaggoota eebbifamtootaa fi kolleejjii adda addaa irraa ba'an walitti gurmeessinee deeggarsa adda addaa goonee deeggarsa sheedii, deeggarsa lafaa goonee fi karaa hojii qabatamaatti kan seenan ta'uu isaati jechuudha. Inni biraa kilaastera loon furdisuudhaa fi loon aannanii akkuma as keessatti argaa jirtan. Inni kun kilaastera loon aannaniiti. Kolomeniin kun. Inni kun immoo kilaastera loon furdisuuti. Yoo xiqqaate hanga loon 40 qabachuu kan qabu. Amma gara loon jiboota 30 galanii kan jirani. Isaan kun immoo loon jaamusii kaa'annanii ta'an hanga loon 15 galanii kan jiran. Kanaaf kilaastera 5 nuuf kenname isa kanas kan loon furdisuu 2 qabatamaan hojiitti galchinee jirra. Kan loon aannanii immoo 1 qabatamaan hojiitti galee kan jiru. Asirratti sigaa fayyadummaa dargaggootaa guddisuudhaaf dargaggoota eebbifamtoota yuunivarsiitii garaagaraa irraa dhufan abbootii qabeenyaa duukaa waliin qindeessine akka mootummaatti nuti immoo lafa qopheessinee fi hojii kana keessa galanii kan jiran. Kanaaf galmi keenya kilaastera kanarratti magaalaa Dadar seenaan ishee duraanis aannaniin beekamti. Galaana aannanii goona jennee lafaa kaanee jirra jechaadha. Anna Injiinar Arif Ahmadiin jedhama. Suma magaalaa Dariin jiraadha. Amboo Yuunivarsiitii irraa eebbifame. Akkaan eebbifame bara 2013 eebbifame. Achi carraa gara himaataa ijaaramutti galle. Achi himaataa kana duras kan bara 2014 eegalle gara kana carraa arganne. Itti waldaa miseensa keenyaa kan jiru hunda hojiinu carraa hojii baay'ee nuumee oolu namoota naannoo kanaa dura akka dursa isaanii argachuu qabne isaanillee carraa hojii baay'ee uumne miseensa keenya bira darbee jechuudha. Gara nama 20 ol kan ta'u dhaabiidhaan nama 500 kan ta'u yeroodhaan yeroo waan kana saffisa gabaabaa keessa gaafa xumuratti nama ganaaf carraa hojii uumee jirra jechuudha bira dabarre jechuudha. Gara fuulduraatti carraa hojii dhabdummaa seenirraa gara hojii seenne waan kana ifis gama keenyaan milkaa'aa itti tahaa. Yaada kana burqisiifnee itti seenuu keenyaa milkaa'inaa fi irra caalaanis gaafa magaalaan keenya amma irra wanti hin qabdu baay'inaan dhiyeessaa aananii bakka birarraa kan dhufu kana dura as ture isa san deebisnee bakka kana caffee as jiru kana wajjin wal qabsiisnee magaalaa keenyaaf ni dhiyeessina bira dabarree illee bakka biraallee ekspoortiin goona jennee yaadnaa. Maqaan kiyya Diinaa Bakariin jedhama. Waldaa Beeysaadhaati. Nuti nama 6 amma egaa wanti karaa hojii kanaa nu galchuu danda'e durumaanuu dargaggoonni naannoo keenya kana hedduu interpireenarii akka interpireenaraa tokkotti carraaleen hojii naannoo keenya kana jiru maali jennee yeroo hedduu ni xiinxalla hojii haasofnu maal godhuu qabna jennee yaada hedduu buusnee baasuu turre. Ammoo kana keessatti inisheetiiviin mootummaan naannoo Oromiyaa istu furdisa loonii gabbisa furdisa looniidhaatii fi horsiisa akkasumas lukkuudhaaf kanneen irra gakkanne kun naannoo keenya kana wajjin hedduu deema kan jirurraa kaane yaada qopheeffannee jechuun walii dhufne san booda abbootii qabeenyaa keenya keessattuu gara jijjiirama kana booda biyya alaa jiran hedduun ni jiranii. Ammoo yaadota keenya kana cunfinee bilcheessine itti dhiyeenyaan ni dhiyeessinee fi jechuudha san irratti milkaa'ullee dandeenye sadarkaa kanarraan kan nu gahe. Egaa inni dhufee booda gara mootummaatti deemnee jechuudha isarraa isa arganne san mootummaanis deeggaree lafa kana nu kenne yeroo gabaabduu keessatti akkuma isin agartan kana guyyaa 20 keessatti waan kana hojjenne sadarkaa kanarraa hin geenye jechuudha. Inisheetiiviin kun waan haaraa ammoo dargaggoota keenyaafillee wantoota fakkeenya ta'uu danda'uu fi nutilleen himaaxarraa gara enterpiraayizii gurguddaadhaatti ceenee gara investimentiidhaatti ce'uudha jechuudha. Gara fuulduraatti hojii kanaan fi qaala'insa jireenyaa yeroodhaa gara yerootti kan ol deemaa deemu kana gara aannaniitiin gara fooniitiin gabaa biyya keessaa qofa osoo hin ta'in gara alaatiif illee dhiyeessuu akka dandeenyutti yaada keenya qabannee itti deemaa jirra jechuudha. Asii lama addunyaa sun jedhama. Yaa akka jiraan as moototari ijaaramnee dhufne oguu ijaaramnee dhufne itti gaafatamaa himaataa bonaasir biranii dhufne haala bareedaadhaan nu keessummeesse hammi dheedhaan akka nuti hojii kana seennu haala bareedaadhaan nu keessummeesse. As booda gisee hojii kanatti as seennu immoo
Kantiibaanis waa hedduudhaan bakka akka manni kun dafee ijaaramee hojii kanatti illee dafnee seennuu nu godhee jira. Waa hundaanuu isin cinaan dhaabbatanii jechuudhaan hanga ammaatti illee nu cinaa dhaabbachuudhaan deeggarsa guddaa nu godhee jira. Nuti caacuusii kana finnee guyyaa 45tti raabsuudhaaf yaalii qabna turte waan nyaatasii hin dandeenye jechuudha. Obbo Hona nuti kantiibaan nyaatasii lakkii guddisaatii killee magaalaa tanaaf dhiyeessuu qabdanii killee gabaa tasgabbeessuu qabdanii yaada jiruun nyaatasii hin dandeenye illee jennee ture nyaatasii itti kadhannullee akka fedheetti illee nuti isin cinaa dhaabbataati guddiftaniiti nyaatasii magaalaadhaaf killee dhiyeessuu qabdanii killee godhuu qabdanii. Dargaggeessi tokko yeroo umurii dargaggeessummaatiin jiru dalagaa kamiyyattuu yoo bobba'e qarshii harkachuu ni danda'a. Kanaafuu dargaggeessi kan jaaraminis nurraa fakkeenya fudhatee jaaramee ifillee fayyadee biyyallee fayyaduu ni danda'a jechuudha. Saniifuu dargaggeessonni hundinuu jaaramee ammaan tana keessaa hojii oomishaa irratti yoo jaarame fayyadamaa guddaa ta'a inni yaadne jechuudha. Kanaafuu dargaggeessa kamiyyuu taa'uu qabu inni. Magaalaa Dadar keessatti baay'ee abdii guddaa kan namaaf kennudha. Muuxannoo guddaa godina keenyaafis naannoo biraatiifis ta'uu danda'udha. Keessaafuu ijoolleen lukkuu gubbattis, furdisa loonii gubbattis, loon aannanii gubbattis kan gurmootee himaadhaan ijaaramte yuunivarsiitii keessaa waliin eebbifamanii kan animaal saayinsii qabu jira. Beekanariidhaan kan eebbifamee jira. Naachuraal riisoorsiin kan eebbifamee jira. Haakima namaatiin kan eebbifamee jira. Ijoolleen dajii kun digrii fi maastaraa fi dooktara waliin qabanidha. Kun immoo kan biraatiif illee fakkeenya guddaa kan ta'udha. Inni biraa bulchiinsi magaalaa Dadar aantummaa fi quuqama uummata isaatirraa qaburraa kan ka'e waan qaburraa sheedii akkanatti ijaaree iddoo qopheessee dargaggeessa keenya qeebachiisee hojii keessa galuun magaalonni keenya kanaaf illee as dhufee muuxannoo fudhachuu qaba. Ilaalcha jedhuu fi ejjennoo jedhuun qaba. Keessaafuu osoo hin galatoonfanne kan hin dabalee dargaggeessa yuunivarsiitiidhaa eebbifameen bifa kanaan ofii isaaniitiif kaka'umsa isaaniitiif propoozaal adda addaa qopheessanii abbootii qabeenyaa dubbisanii fandii barbaadanii hojii kana keessatti galuun isaanii waan guddaadha. Kanaaf abbootiin qabeenyaa keessaafuu diyaasporaan biyya alaa jiru. Hojiin ammaan tana dargaggeessa jajjabeessuu keessatti, hojii keessa galchuu keessatti bu'aa akkaataa isaanitti buufachuu danda'an deeggarsi maallaqaan, beekumsaan, gorsaan kan jalqabame kun abdii guddaa namaa qaba. Kan keessaafuu diyaasporaan aanaa Dadar bakka ammaan tana dhaabbannee dubbachaa jiru kan gahee guddaa keessaa qaba abbaan qabeenyaa tokko. Kanaaf dargaggeessa kanaaf akkana godhuun isaa jireenya dargaggeessa kanaa bu'uura irraa jijjiiruuf ka'umsaa fi fedhii inni qabu agarsiisa waan ta'eef waliin diyaaspooraa biyya alaa jiran hundinuu dargaggeessa isaanii kan as jiru walitti gurmeessinee hojii keessa galchine kan danda'u maallaqaan gargaaru kan beekumsa qabu beekumsa isaa shee godhuudhaan ammallee gahee isaanii bahachuu qaban kan jedhu kaasumaa fi hojii kana kan nu wajjin milkeesse immoo abbaa qabeenyaa diyaaspooraa baay'ee galatoomii ulfaadhu jechuun hin barbaada. Dargaggeessi keenya hojiin kun bu'aa guddaa qaba, jijjiirama guddaa qaba. Jijjiirama kanaaf bu'aan kun immoo dursee isa fayyada, maatii isaa fayyada, eegas booda kan biyyallee fayyaduu danda'u. Kanaaf bu'aan kun immoo mana mootummaatti waan argatu caalaa guyyatti galchuu danda'a. Ji'atti osoo hin ta'in guyyaa 15tti galchuu danda'a waan ta'eef himaadhaan ijaaramee horsiisa lukkuu irratti, horsiisa beeyladaa irratti, horsiisa kanniisaa irratti, horsiisa kuduraa irratti, muduraa irratti haala mijaawaa inni uumnaa fi roga kanaan hirmaachuu qaba kan jedhu akka bulchiinsa godinaatti waamicha kiyya isaanii dabarsa. Tokkoffaa iddoo qopheessinaa, lammaffaa ogummaan deeggarraa, sadaffaa haala liqiitti harkatanii hojii kana keessatti galuu danda'an haaddulee hunda mijeessuun dirqama mootummaati waan ta'eef ijoolleen keenya kan yuunivarsiitii irraa baate ogummaa adda addaa qabdu kan baadiyyaa aanaa keessa jiranis haa ta'u kan magaalaa jiranis fiildii kanatti yoo kan hirmaatan yoo ta'e bu'aa guddaa qaba, jijjiirama guddaa qaba. Asumaan muuxannoon illee iddoo aanaa Dadar keessaas magaalaa tokko keessaas ni jira waan ta'eef aanaa Garawaa keessaas ni jira waan ta'eef dhaqamee fuudhamee ilaalamee hojii qabatamaa keessatti akka galan asumaan nu affeeruun barbaada.